kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame. Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Kun qophii faana gootaa torbaniin kan isin biraan geenyudha. Qophii faana gootaa keenya irraatiin kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuutii. Aga xumuraatti nu hordofan ammoo afeerraa keenya. Dheeraas gabaabaas hin jedhamu. Diimaa bareedaa rifeensi isaa luuccaa gara duubaatti filatu. Sona galeessa sagaleen isaa gurra namaatti mi'aawu. Dubbachuu irra dhaggeeffachuu kan dursu. Bilchaataa fi ogeessa namaati. Waggaa 77 har'aa Wallagga keessaa magaalaa Arjootti abbaa isaa obbo Fidaa Kumaa fi haadha isaa aadde Guddinee Gadaa irraa dhalate. Abbaan isaa harka qalleessa ta'urraan kan ka'e muka boceetii barcumaa fi minjaala tolchee gurguraa ijoollee 6 guddise. Bara cunqursaa fi roorroo hamtuu sana keessatti maatii hiyyummaa akkanaa kana qaban keessaa ba'ee nama beekamaa ta'a jedhee namuu hin yaadne turre. Sababni isaa bara ilmiyyeessaa keessattuu warri akka maatii isaa ilmaan Oromoo ta'aniif carraan barumsaa akka dhagaa ulfaatu waan ta'eef maqaan isaa Hayilee Fidaa jedhama. Qaroon kun garuu haalota baay'ee ulfaatoo keessa ta'ee barnoota kutaa 1 hanga 5 mana barumsaa Bitwadad Mokonnon jedhamu Arjootti barate. Kutaa 6 hanga 8 ammoo mana barumsaa Qadaamaawwii Hayilasillaasee kan bara sana Naqamtee keessatti argamutti itti fufe. Qormaata kutaa 8ffaa erga darbee gara magaalaa Finfinnee deemee waggaa 5f mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Jeneraal Winget jedhamutti barate. Hayileen barataa dandeettii barnootaan warra adda duree jedhamanii fi mana barumsaa itti baratu hunda maqaa gaarii gonfachiisee darbu ture. Akkuma sadarkaa gadiirraa sadarkaa keessa ba'aa ture qormaata kutaa 12ffaa gosa barnoota 12 keessaa 10 A fidee gosa barnootaa 2 ammoo ba'aa fiduun xumure. Qabxii Hayileen galmeessee quubsaa ta'us sochii barattootaa waan gaggeessaa tureef akka yuunivarsiitii seenee barnoota isaa itti hin fufne adabame. Haa ta'u malee carraa barsiisaa ta'ee tajaajiluu argatee gara Harargee Bahaa Dadaritti ergame. Achittis Hayileen hojii barsiisummaan cinatti barnootaaf hawaasa hubannoo gonfachiisuun ijaarsa siyaasaa itti fufe. Gochi Hayilee kun kan isaan yaaddessee hooggantoonni mootummaa bara sanaa Hayileen waan ijoollee ta'eef ittiin sossobbanna jedhanii turtii waggaa 1 booda Dadarirraa Finfinneetti deebisanii yuunivarsiitii akka seenee baratu carraan duraan dhorkame kennameefi. Hayileenis dargaggeessi sammuun qaroo gammachuu guddaatiin barnoota isaa itti fufe. Hayileen turtii isaa waggaa 4 yuunivarsiitii turetti barnoota jiyooloojii fi fiiziksii barate. Dandeettii olaanaa waan qabuuf barnoota barate hunda qabxii guutuu yookaan 4 fiduudhaan eebbifame. Hayileen akkuma eebbifameen barsiisaa yuunivarsiitii ta'ee waggaa 1f erga barsiisee booda ammas hacuuccaa mootummaa bara sanaa argaa callisuun waan isan dandeessifneef barattoota ijaaruun kakaasuu itti fufe. Barattoota mootummaa irratti kakaasuun isaa mootummaa mataa waan dhukkubseef mootummaan ofirraa isa fageessuuf jecha gara biyya Faransaayitti barnootaaf akka isa erge seenaan ni dubbata. Hayileenis deemee digirii 2ffaa gosa barnootaa sooshooloojii fi sooshaal antiroopooloojii jedhamu barachaa utuu jiruu barattoota Itoophiyaa bara sana Awurooppaa keessa jiran hunda walitti isaan qabee sochii dhiibbaa gochuu mootummaa irratti jalqabe. Gochi Hayilee kun kan mataa dhukkubbii qoricha hin qabne itti ta'e mootummaan nafxanyaa Hayilee irraa paaspoortii fudhatee akka barnoota isaa itti hin fufne godhe. Haa ta'u malee Hayileen garuu barnoota isaattis ta'ee qabsoo isaa itti fufuuf duubatti nama jedhu hin turre. Mana barnootaa Faransaay keessa ture kan École Nationale de Langues Orientales jedhamu keessatti qaxaramee barsiisaa barnoota isaa hanga digirii 3ffaatti xumurate. Hayileen mootummaan Itoophiyaa paaspoortii isaa irraa fudhatus qabsoo mootummaa Itoophiyaa irratti godhurraa hin laafne. Yeroo sanatti dhimmoota gurguddoo tarsiimoo isa gargaaran 3 fayyadameetu qabsoo finiintuu itti fufe.
Tokkoffaa irratti ilmaan cunqurfamtootaa jechuun barattoota lammii Itoophiyaa mootummaa irratti ijaaruudhaan gara qindoominaatti jijjiiree jaarmiyaa siyaasaa Me'isoon jedhamu ijaaree sochii faara qabu adeemsisuu eegaleem. Lammaffaa irratti ammoo gaaffii uummata Oromoo Awurooppaa keessatti kaasuudhaan barattoota ardii Afrikaa dammaqsuuf kakaasuu jalqabeem. Haala kanaaf akka mijatuuf meeshaalee itti qabsoo sammuu godhu mijeeffateem. Lammaffaa irratti ammoo gaaffii uummata Oromoo Awurooppaa keessatti kaasuudhaan faranjootaaf barattoota ardii Afrikaa dammaqsuuf kakaasuuf jalqabe. Lammaffaa irratti immoo gaaffii uummata Oromoo Awurooppaa keessatti kaasuudhaaf faranjootaa fi barattoota Afrikaa dammaqsuuf kakaasuu jalqabe. Haala kanaaf akka mijatuuf meeshaalee itti qabsoo sammuu godhu mijeeffachuu itti fufe. Barruu akka gaaffiitti qopheeffatee afaan Oromoo barreessuuf qubee Laatinii moo qubee Gi'izii fayyadamuutu irra wayya jedheeti barattoota Itoophiyaatitti dhiyeesse. Warri dhiiga Oromoo of keessaa hin qabne gaaffii Haayilee kanaan akka hantuuta adurreen itti dhufnaan rifattutti rifataniim. Ijoolleen Oromoo garuu faallaa isaa Haayilee leenca keenyaa jabaadhu itti fufi nutu si wajjin jira imalli ati eegalte nuuf sirriidha jedhaniim. Gaaffii kana bara 1972 erga gaafateen booda bara 1973 qubee 35 qubee Laatinii irraa uumee qubee kanaan kitaaba seelluga afaan Oromoo barreesse. Maqaan kitaaba kanaas Hirmaata Dubbii Afaan Oromoo kan jedhamu ture. Sana booda Haayileen seenaaf afaan Oromoo barattoota Oromootiif faranjoota barsiisuu itti fufe. Dabalataanis tiyaatira jalqabaa kan afaan Oromoo bara birraan barii jedhus barreesseera. Sadaffaa irratti ammoo Haayileen waan humnaa ol ta'e tokko waan humna qabu biraatti irkatanii ofirraa yoo dhiiban akka ba'aa namarraa salphisuu waan hubateef sochii warra sooshaaliistootaa keessa seenee barreessaa olaanaa paartii siyaasaa Fireenchi Sooshaalisti Paartii ta'e. Achi keessattis Haayileen dandeettiisaan faranjoota afaan qabachiisuu danda'eera. Dandeettii fi ciminni isaa isaan maalalfachiise. Keessattuu biyya Faransaay keessatti gaazexeessitoonni maqaa Haayilee fi waan inni dubbatu barreessuu hojii idilee isaanii godhatanii turaniim. Haalli Haayilee kun mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa Faransaay baay'ee waan yaaddesseef Haayilee adamsuu itti fufaniim. Haalli kun itti cimee jennaan Haayileen ilmaan isaa dubaraa lama biyya Faransaayitti dhiisee gara biyya Jarmaniitti baqateem. Akkuma mammaaksi Oromoo jedhu yaa'ii waraabessaa keessaa fira hin dhaban dhiibbaan Haayilee irratti ta'aa jiru kan garaa isa raase. Biyya Jarmaniitti barreessaa imbaasii Itoophiyaa kan ta'e obbo Alamaayyoo Abbabaa namni jedhamu Haayileedhaaf paaspoortii dhoksaa ergeefim. Tumsa sanaan biyya Jarmaniitti yuunivarsiitii Ambaargi keessatti carraa barsiisaa ta'ee barsiisuu argatee akka ture seenaan Haayilee ragaa ba'a. Haayileen amajjii bara 1975 erga warraaqsi dho'ee booda gara biyya Itoophiyaatti deebi'eem. Waamicha mootummaan Dargii lammiileen Itoophiyaa baratan gara biyya isaaniitti deebi'anii akka tajaajilaniif afeere kabajuun Haayileen amajjii bara 1975 gara biyya Itoophiyaatti deebi'eem. Utuu baay'ee hin turin dandeettiif cimina isaarraan kan ka'e Haayileen Mangistuu Hayilamaariyaam biratti beekameem. Dargiin yeroo sana deeggartoota siiviliif gorsaa maarksiizim. Kaayyoon dhaabbata kanaas Dargiin deeggarsa uummata biratti akka argatu gochuu qofa utuu hin taane siiviloota biraa warra kaan dhaqqabuu tureem. Hoogganaa kutaa kanaa ta'ee utuu jiruu Haayileen sagantaa warraaqsa diimokiraatawaa biyyaalessaa qopheesseem. Dokumentiin kunis dhaadannoo Itoophiyaan adursitu yookaan afaan Amaariffaan Itoophiyaa tikdam jedhu kan Dargiin akka kallattiitti itti fayyadamaa ture garuu kan ifa hin turin bakka bu'eem. Tokkummaa warraaqsa hojjettootaaf qonnaan bulaa waliin ta'anii tarkaanfataniin fiyudaalizimii, imperaalizimii fi kaapitaalizimiin barbadaa'anii dhumarratti Rippaabilika Diimokiraatawaa Uummata Itoophiyaa uumameem. Mangistuun warraaqsa diimokiraatawaa biyyaalessaa fudhatamee hojiirra ooluusaa hiriira eebila 20 bara 1976 irratti beeksiseem. Haa ta'u malee POMON mormitoota siivilii wajjin walquunnamtii uumuu dadhabeem. Namoota duula irratti hirmaatan kan hojii baadiyaa irratti ramadaman dhiisanii
gara magaalaatti deebi'anii wajjin mormitoonni dhaaba warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kan afaan Ingiliffaan EPRP jedhamu deeggaran kunis lakkoofsa miseensota isaa fi dhiibbaa inni uumu dabale. Meesan dargii yoo deeggaru EPRP'n ammoo dargiin sochii uummataa humna waraanaatiin akka ukkaamse dubbachuun balaaleffate. Karaan sooshaalistii inni qajeeltoon mootummaa uummataa kan dhugaa hundeessuuf qabsaa'u itti fufuu malee dargii isa nama hacuucuu akka hin fudhanne ifoomsanii. Shoora dargiin warraaqsa Itoophiyaa to'achuu keessatti taphachuu qabu irratti garaagarummaa hadhaawaa qabaatan iyyuu Meesonii fi EPRP sagantaa wal fakkaatu baafatanii turani. Haala kana keessatti Dr. Hayilee Fidaa walitti hidhata dargii wajjin qabu cimse. Hagayya bara 1975 Hayileen Siisaay Habtee kan koree dhimma siyaasaa dargii ture wajjin rakkoo Eertiraa keessa jiru irratti biyyoota Arabaa 6 wajjin mari'achuuf qophaa'ee ture. Jechaan kan wal mo'uu dadhaban mormitoonni kun gara tarkaanfii humnaatti ce'anii. Namni jalqabaa tarkaanfiin irratti fudhatame Tiyoodor Baqqalaa yoo ta'u gaafa gurraandhala 25 bara 1977 ajjeefame. Tiyoodor Baqqalaa miseensa Meesonii fi hoogganaa tokkummaa hojjettoota guutuu Itoophiyaa ture. Kun jalqaba goolii diimaa yoo ta'u yeroo kanas namoonni 100tti lakkaawaman yoo du'an mo'amuu EPRP'tiin xumurame. EPRP baqatuyyuu haalli jiru Hayilee Fidaafis ta'ee Meesoniif hin fooyyofne. Adoolessa 10 bara 1976 fonqolchi Mangistuu aangoorraa buusuuf godhame fashalaa'ee Siisaay Habtee guyyaa 3 booda gargaartota isaa 17 wajjin wareegame. Kana booda dhuma bara 1976 keessa mormiin Mangistuu fi Meeson gidduutti uumame. Sanatti aansuun Mangistuun miseensota Meeson kan mootummaa keessa jiran aangoorraa kaasuu jalqabe. Filannoo ministeerotaa bitootessa 11 bara 1977 godhame irratti Meeson aangoo tokkoyyuu utuu hin argatiin waan hafeef haalli jiru ittuu caalee ammaate. Waxabajjii 14 hooggansi POMOA Meeson irraa fudhatame. Hayilee Fidaa fi miseensonni Meeson tarkaanfiin itti aanu hamaa akka ta'u waan baraniif dafanii tarkaanfii fudhatanii. Hagayya 19 hooggantoonni Meeson 19 fi kaadiroonni 500 ta'an ifatti socho'uu dhiisanii miliqanii socho'uutti jijjiiranii. Finfinneedhaa bahanii gara baadiyyaatti baqachuu filannoo isaanii godhatanii. Mangistuun haasaa guyyaa 5 booda godhe irratti Meeson balaaleffachuu itti fufe. Hagayya 26 Dr. Hayilee Fidaa fi hooggantoonni Meeson kaan naannoo Finfinneetti qabamanii mooraa durii kan biiroon dargii keessa jiru keessatti hidhamanii. Hooggantoonni Meeson baay'een dhukaasa humnoota dargii fi isaan gidduutti godhameen du'anii. Naggaadee Gobazee nama jedhamu qofatu gara Yemenitti baqatee lubbuun hafuu danda'e. Dr. Hayilee Fidaa immoo mana hidhaa keessatti yeroo dheeraaf hanga dhumarratti ajjeefamutti haala hamaa keessa jiraachaa ture. Haalli ajjeefamuu Dr. Hayilee Fidaa qabatamaan beekamuu baatus akka namni maqaan isaa Andargaachoo Xirunesh jedhamu dubbatetti Hayileen erga hidhamee waggaa 2 booda bara 1979tti wareegamuusaa hime. Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Birtuu qophiin faana goota har'aaf qabanne kana fakkaata. Kan isin faana ture ani Odaa Abtaamuuti. Qophii faana gootaa biroo torbeen hanga walitti deebinutti nagaan tura. Odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame.